Galvanic seelii akkuma agartan kana Daani'eel qoratee jechuudha. Saayintistii British Daani'eel nama jedhamu. John Daani'eel nama jedhamu qoratee jira. Isiin maal irratti inni waa'ee maal irratti elektiroonii kamtutu luus godha kamtu elektiroonii luus godha kamtutu geen godha kamtu kannaa kamtu fudhata irratti qoratee jechuudha. Kan hoggaa jennu fakkeenyaaf amma asitti biikarii lama qopheeffatee jechuudha. Biikarii lama solutionii wajjidhaan zinc salfeetii fi copper salfeetii kan keessa qabdu jechuudha. Kun amma akka mul'atu kana zinkii copper solutionii copper salfeetii kan inni hunganaa kun akkasumas zinc solutionii as keessa akkasumatti illee electrode jechuudha. Electrode jechuun the pieces of that coppery dharraa piece of coppery asinis piece of meetaalii coppery kan ta'e jechuudha. Asitti zinkiidhaa qopheeffatee jechuudha. Cabaa isaa muraa yoo akka tokko stick jaa fudhadhaa qopheeffatee jechuudha. Kana qopheeffateetini isaan kun immoo inni solutioniin kun maali? Solutioniin immoo keemistirii keessatti chemical reaction keessatti waa'ee chemical reactioniidhaati. Chemical reaction irraa akkamitti electricity'n akkamitti uumamaa jiru. Asitti kun keemikaaliidha. Keemikaala irraa akkamitti elektirikaalii uumuu dandeenya waan jiru irratti drive godhee jechuudha. Inni kunis spontaneously yoo jennu yeroo takka qofa jalqabaaf qofa waan barbaade malee continuously godhuudhaaf humna biraa yookaan energy biraa alaa isa barbaachisu jechuudha. Kanaafuu spontaneous jennaan akkasitti akkuma boqonnaa darbee keessa ilaalaa turre spontaneous jechuun at short time need energy from that on it doesn't need energy to continue its doing hojii isin gootisan itti fufuudhaaf waan gootisan itti fufuudhaaf maali hin barbaachisu yoo energy hin barbaaddu jechuudha. Maaliif spontaneous waan taateef jechuudha. Nan spontaneous laa taatee turte garuu maali energy continuously barbaadde jechuudha. Waa'ee kanaaf sirriitti boqonnaa gadii keessatti ilaallee jira. Let's jump on asirratti immoo maal jedha? Asittis zinc solutionii jira, asittis akkasumatti copper solutionii jira inni copper sulfate jechuudha. Asittis akkasumas zinc sulfate jira. Isaan dissociation gaafa godhan fakkeenyaaf amma electrode ni gartan akkuma mul'atu kun electrode akkuma asirratti isin mul'atu. Asii copper electrode jira. You got it. Asitti gaafa wanni wal nyaachisu jechuudha. Elektiroonii kamtu wal harkisa kan jiru eenyutu humna harkisu yookaan elektiroonii fudhachuu irratti eenyutu dandeettii qaba kan jiru. Standard reduction potential irraa yoo ilaaltan taate gabatee sanarra zinc irra copperiitu high standard reduction potential qaba. Ogaa orderiidhaan kaa'amu jechuudha. Kana jechuun elektiroonii dandeettii elektiroonii harkisuu eenyutu irra qaba jechuudha. Zinc irra kopparii kanaatu irra qaba jechuudha. Saniifuu akkam jaan seetan hey zinc jaan give me some of your electron jaan. Okay jee zinkin dandeettii dhorkachuu waan hin qabneef kanaaf jechuudha. Kana jechuun naqanni elektiroonii ta'e yaani humna hin qabu akka humna hin qabne ilaaltanii inni abbaa humnaati koppariin naqanni waan qabdu takka naqanni jeeni dandeettii dhorkachuu waan hin qabneef zinkii okay jeeni tolee jeeni akkasi kanaaf jechuudha. Soobaa sanirraa elektirooniin asirraa baate deemtee elektirooniin kun akkuma agartan asiin akkatti deemtee kopparii dhufti jechuudha. Kopparii asitti immoo kan dissociation ta'e asitti amma reactionii kana keessatti warri wanni ta'e maali? Warri akkatti adda faffacee kun maali jechuudha? Wanni fudhachuudhaaf elektiroonii fudhachuudhaaf fakkeenyaaf amma koppariin maali?
asitti positive ironidha. Kopparii neutraalii deebi'uudhaaf dirqama elektiroonii meeqa ga'een godhuu qabatti jechuudha. 2 electron koppar neutral kopparii deebi'uudhaaf jechuudha. Solid neutral kopparii kennuun kana deebi'uudhaaf elektiroonii 2 ga'een godhuu qaba jechuudha. Saniifuu dirqamaan irraa fudhatee zinkiin kun akkuma agartan asitti zink positive 2 kannaa inni akkuma baalaansii isaa 2dha. Akkasuma kopparii akkasuma tana firraa kannee jechuudha. Zinkiin tana maal firraa kannee luus firraa godhee dirqamaan egaa wanni itti koppariitu abbaa humnaati koppariin isarraa aangoo qaba isaa ol waan ta'eef dirqinaa irraa fudhatee jechuudha. Saniif irraa zinkii waan godhu qabu kanneefi san booda egaa zinkii kanarraa elektirooniin dhufteef jechuudha. Elektirooniin tun asitti kopparii kana maal goote jechuudha niwutiraal gooti. Niwutiraal kana goote jechuudha elektiroonii kanarra maxxana inni kuni elektiroonii duraanuu kopparii kan inni kana jechuudha. Kopparumaan elektiroonii kan inni kun asirratti maxxantee jechuudha. Kan niwutiraal ta'e kun eega jirraa dirqiidhaan fudhatee elektirooniin kun fuudhee fi dirqiidhaan as dhufteefi jechuudha elektiroonii isaa. Elektirooniin kopparii meetaalii as keessa jiru kun dirqiidhaan irraa fudhateetini zinkirraa jechuudha. As fideefi san booda kopparii as keessa jiru maal jechuudha fudhataa jechuudha. Kopparii as keessa jiru ni fudhataa jechuudha. Akkasumatti gaafa asirraa dirqiidhaan irraa fudhachaa deemu inni kun maal ta'a deema jechuudha. Wanni jechuudha. Gonniin xiqqaachaa deeme jechuudha. Zinkiin maaliif jennaan firraa kan nu jira xiqqaachaa deema. Amma akkuma agartan kun asirrattuu isaa fi kana kamtu irra qallaadha. Isin mul'ata yoo itti maxxantanii ilaaltan ta'e kanaatu irra qallaadha. Maaliif jennaan inni irraa disoshin ta'u jira jechuudha. Xiqqaachaa deemu jira because maaliif inni irraa fudhachaa gisee deemu maal ta'e jechuudha zinkii ayon ta'a deema. Maali elektiroonii ayon tuudhaa keessatti zinkii tuu firraa kannaa deeme jechuudha. Elektiroon tuu tana firraa kannaa deeme. Elektirooniin deemtee jechuudha eessatti eenyu fudhata kopparii fudhata koppariin asitti haziru disoshin ta'ee jiru koppariin asirratti maxxanaa deema. Saniifuu kun furdachaa deema jechuudha elektirooniin kopparii kun. Saniifuu kaasii kun ammoo xiqqaachaa deema. Ammoo saalti biriij kennuun kana maaliif jidduu kaayee seetan Joon Daani'el kan jedhamu kun as keessa gaafa wanni inni irraa deemaa deemu fakkeenyaaf asitti immoo asitti wanni positiivaa jira zinkii jechuudha. Zinkii asitti chaarjii positiiv qabu jechuudha. Asitti immoo kan disoshin irraa ta'e kun amma disoshin gisee ennoo kana beektee ispiriitilii jechuudha. Hedduminaan akka waan disoshin ta'e malee amma waan firii lamaan kanaa miti as keessa kan mul'atu akkasumatti salfeet ayon tun salfeet ayon asittis akkuma mul'attu salfeet ayoniin kun maali asitti wanniif kaa'ame malee lamaan tanaa miti jechuudha. As keessatti piisis qacee cabee jiru jechuudha. Gaafa inni kun irraa deemaa dhufu irraa deemaa hotu irraa deemaa jechuun elektiroonii asii dhuftee fi niwutiraala jijjiiramee elektiroonii kanarratti maxxanaa deemu. Elektiroonii kana jijjiiramaa deemu jechuudha. As keessa negatiiviin inni kun negatiiviin kun baay'achaa deema jechuudha as keessa. As keessa gaafa negatiivni asii deemaa deemu positiivaa as keessa baay'ata jechuudha. As keessa positiivaa baay'ate as keessa negatiivaa baay'ate. Saniifuu maaliin godhuu qaba jeetee Daani'el seerqa jedhamu kun murteesse saalti biriijee dildila jechuudha isaan lameen jidduu dildila kaayee baalaansi godhuudhaaf. Maal baalansii godhuudhaaf negatiivaa as guutee fi positiivaa as guutee kana baalaansii godhuudhaaf kaasii kana maal saalti biriijii potaashiyeem klooraayidii yookaan soodiyem haayidrooksayidii isaan kun saalti biriijiidhaan ni fayyadanii asitti immoo kun klooriin potaashiyeemiin kennuun kun maali positiiv chaarjii positiiv qaba. Saniifuu as keessa maaltu guutee inni negatiivaa guutee inni because koppariin kun waan irraa sokkaa jiruuf eessatti as keessatti elektiroonii kana keessa waan sokkaa jiruuf
elektiroonii kanarra maxxanaa waan jiruuf as keessatti negatiivaa guutee hagamanaatti ammoo hagamanaa positiivaa guutee jechuudha. Saniifuu hagamanaatii maal kanneef jechuudha. Positiivni waan guuteef asiin negatiivni kun asiin itti gad dhufaa. Asitti akkuma agartan kun plaag karan jee jira. Wanni itti cuqqule jechuudha. Wanni cuqqule jibrii bukkee jechuudha. Jibrii bukkee jedhamtee jirti. As naannoo keenyatti akkana jedhama garuu jibruma bukkee jedhamti jenna adda addaa. Kana jechuudha. Soobaa kanarraa saalti birii tolchee jechuudha. Saalti birii jechuun maaliif birii jechuun bakka tokkorraa bakka tokko dabarsu jechuudha. Asitti immoo karaan adda muramee kan jiraatu ta'e asii asittuu biriij godhanii asiin bishaan kan dabaraa jiru ta'e birii tolee jechuudha. Dildila kennuun kun akkanatti maal godhuuf karaa kanaaf kana wal dhufee wal qunnamee wajjin sokko irra mijaa ta'e godhuudhaaf akkasuma inni isaasin negatiivni guunnaan isa positiif guunnaan wanni kun unbalansididha. San gubbaan ammaatis elektiroonii akkuma beektan elektiroonii is makes electricity in the circuit waan jedhamu jira. Keemistirii wanni fiiziksii keessa ni jirti wanni tuni Kirchhoff's law keessa. Kirchhoff's law keessa jirti. Akkam jedha fakkeenyaaf amma achi keessatti asii achi jaampa hoggaan jedhu konfiis akka isin hin taane garuu maal jedha maal jechuu hooti saarkiitii keessa dabartii yeroo jennu fakkeenyaaf amma asitti saarkiitii jennee saarkiitii jechuun waan walitti konneektii ta'ee jechuudha. End of enditti dhumaa fi dhumaan. You got it? Amma kun amma elektirooniin asiin akka deemtee as dhufee elektirooniin jechuudha achirraa harkifamee jechuudha. Amma wanni tun elektirooniin as dhufte tun amma kana qofaan akkatti as deemte malee amma reakshinii kaasiitutti vaalaansiin godhamee jiru elektirooniin tiraansfer hin ta'u jechuudha. Amma asitti vooltimeetir ta'ennuun tun hin hojjetu jechuudha hoggaa akkasii. Hoggaatamu hoggaa saalti biriijiin hin seenne maaliif jennaan saarkiitii yeroo jennu asiin dhufee akkanatti walitti tachi wal qoruu qaba jechuudha. Wal qunnamuu qaba jechuudha. Elektirooniin as keessa maal jechuudha as keessa burraaquu dandeessi deemuu dandeessi jechuudha sarara kanarra saarkiitii hoggaa jennu. Kana jechuun koo closed saarkiitii keessa deemuu dandeessi. Closed dhiiraa jennu cufaa keessa jechuudha. Asiin amma akka deemaa dhuftee asiin as dhuftee fakkeenyaaf amma asitti maal jechuudha closedidha jechuudha. Asiin as keessa maaltu isaan lameen walitti hidhaa reakshinii jiru kana solutionii jiru kana jechuudha. Asiin solutionii jira kun asiin dhufee asiin as dhufa. You got it? Asiin dhufee lokaatiidha. Saarkiitiidha jechuudha. Isin mul'ata jeenaaf deddaa asiin akka dhufeeti asiin akka seentii. As keessa wali tachi isaa wal godhu maali solutionii keessa jiru saalti biriijiin asii fideeti asiin maali asitti asi qunnamsiisa jechuudha. Kana jechuun maali jechuudha asii hanga asitti maaltu wal qunnamsiisa jechuudha solutioniidha. Bifa kanaan jechuudha. Electronic can move in the closed circuit. Closed circuit keessatti move godhuu dandeessi yookaan socho'uu imaluu dandeessi jechuudha. Eenyu elektirooniin jechuudha. Okay, now but then that is enough.